Akkam jirtan daawwattoota koo nagaa jirtu fayyaadha. Odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa. Egaa odeeffannoowwan kana akka hordoftaniif yaadas akka kennitaniif chaanaalii koo kanas egaa subscribe akka gootan namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uufis like akkana gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Egaa odeeffannoowwan har'aa kanan jalqabu daawwannaa qondaaltonni mootummaa sadarkaa adda addaatti argaman taasisaa jiraniini. Egaa akkuma beekamu qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa itti gaafatamaa adda addaa irratti argaman hojiiwwan misoomaa daawwachaa jiru. Naannolee adda addaa keessatti hawaasa bira gahuudhaan hojiiwwan misooma qonnaa haala kamiin hojjetamaa jiru, rakkoon jiru maalii, milkaa'inni galmeeffame hoo akkamiin ilaalama jechuudhaan hawaasa biratti argamuudhaan ilaalaa jiru. Inni kun waan baay'ee jajjabeeffamudha yaada jedhuun qaba. Gara fuulduraattis haala kanaan hojii kana finiinsuudhaan itti fufuun barbaachisaadha. Darbee egaa hojiin akkanaa kan hojjetamu egaa itti fufiinsaan waan akkanaa kun yoo hojjetame hawaasni qabatamaan hojii irratti bobba'us onnatee hojii isaa abdii guutuudhaan hojjechuu danda'a jechaadha. Maaliif mootummaan hordoffii taasisaa jira. Rakkoon ani gaafadhuufis rakkoon ani qabuufis naa fura, gaaffiin ani dhiyeessuufis deebii naa kenna jechuudhaan onnatee hojii irratti bobba'ee abdii guutuudhaan hojjechuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf dhiyeessiin guddistoota oomishaa kan xaa'oo fi sanyii filatamaa yoo jiraate qondaaltonni mootummaa yeroo hawaasa biratti argaman kanatti ni gaafata, gaaffii isaa ni dhiyeeffata jechuudha. Gaaffiin kun sadarkaadhaan deebii guutuu akka argatuuf kan hojjetamu ta'a jechaadha. Kanaaf kanneen fakkaataniif egaa daawwannaan qondaaltota mootummaa kun shoorri inni gumaachuu guddaadha. Egaa kana malees ammoo hojiin sadarkaa olaanaatti fudhatama argate hanga gadiitti gadi bu'uu akka danda'uuf daawwannaan kun shoorri inni gumaachuu baay'ee guddaadha. Egaa kanaan duras darbee hojiin akkanaa hojjetamaatiin ture. Isa kana idileessuudhaan itti fufuun egaa barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Yoo haala kanaan hojjetame yaanni mootummaa akkasumas kan paartii badhaadhinaa sadarkaa hooggansa olaanaatti beekamu gara gadiis hooggansa gadii biras haala guutuu ta'een dhaqqabee hawaasnis hubannoo gahaa argate hojiin misooma diinagdee, hojiin qonnaa, hojiin maaddee guutuudhaaf eegalamee sagantaan adda addaa diriirfamee jiru haala guutuu ta'een otoo hin sharafamin hojiirra ooluu danda'a jechaadha. Kan biraa yaanni kaasuu barbaade gaa dhimma sagantaa iftaaraa waajjira muummicha ministiraatti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffate. Egaa tibbana akkuma beekamu muummichi ministiraa Dr. Abiy Ahmed abbichuun qaamolee hawaasaa adda addaatiif sagantaa iftaaraa adda addaa gaggeessaa jiru. Sooma ramadaanaa baatii eebbifamaarra jiramu waan ta'eef hojii gaarii jaalatamuu fi hojii eebbifamaadha kan hooggansi jijjiiramaa hojjetaa jirani. Egaa qaamoleen hawaasaa adda addaa akkaataa kanaan affeerraa iftaaraa irratti argamuu isaaniif gammachuu guddaa akka uumu ni beekama. Egaa yeroo soomaatti kanumaan durayyuu muummichi ministiraa waan kana raawwachaa turanii kan baraanaa ammoo addadha jechuun ni danda'ama. Marii gaggeeffamaa ture wajjinis kan wal qabatedha. Inni kun egaa akkuma yaadatamu sagantaa iftaaraa irratti gammachuudhaan hirmaataniiru, galateeffannaas dhiyeessaniiru. Egaa inni kun ammoo hin dhaabbanne itti fufee qaamoleen hawaasaa adda addaa kan itti hirmaatan lammiiwwan Itoophiyaa dhaloota lammaffaa jedhamuudhaan beekamanis egaa sagantaa iftaaraa kanarratti akka bobba'aniif, sagantaa iftaaraa kanarratti akka hirmaataniif muummichi ministiraa haala mijeessaniiru. Egaa isaanis gammachuu isaanii haalli ittiin ibsaa turan ni beekama. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Egaa yeroo soomanaa kanatti qaamoleen hawaasaa adda addaa muummicha ministeeraa biratti argamuudhaan irbaata affeeramuun isaanii isaaniif gammachuun uumuu danda'u guddaadha. Isaan qofaaf odoo hin taane qaamolee hawaasaa kanneen biroo sooma kanarratti hin hirmaanneef iyyuu inni kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Maaliif hojii uumaan jaallatudha. Inni kun hojii uumaan jaallatuu fi namni kamiyyuu deeggaruu danda'udha. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Muummichi ministiraa haala kanaan itti fufuudhaan egaa har'a galgalas
namoota magaalaa Finfinnee keessatti daandiirra jiraataniif affeerraa taasisaniiru. Deeggarsa adda addaas taasisaniiruu fi inni kun waan hedduu nama gammachiisudha. Qaamoleen hawaasaa kanneen biroos jechuun fakkeenyaaf lammiiwwan biyyaalee adda addaarraa buqqaanii as biyya keenya Itoophiyaa keessa jiraatanis sagantaa iftaaraa kanarratti akka bobba'aniif akka hirmaachuu danda'aniif haalli mijaan uumamee ture. Egaa itti aanuudhaan ammoo eenyu fa'aatu sagantaa iftaaraa kanarratti hirmaataa, eenyuuf carraan kennamaan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a. Waan gaariitu hojjetamee waan nama gammachiisudha. Hunda boonsa inni kun jechuu barbaadeetani. Faallaa kanaatiin ammoo egaa humnoonni haasa'aa jiranis jiru, kanas kaasuun barbaachisaadha. Lammiiwwan miiliyoonaan lakkaa'aman otoo beelarra jiranu haala kanaan namoota muraasa mana mootummaatti walitti qabuudhaan affeerraa irbaataa taasisuun sagantaa iftaaraa gaggeessuun maaliif barbaachise jechuudhaan kanneen morman jiru. Kun gonkumaa waan fudhatama qabu miti, dhugaadha. Biyya keenya keessatti sababa rakkoolee adda addaatiin namoonni hanqina nyaataatiif saaxilaman jiru. Kun jira jechuun ammoo sagantaan iftaaraa kun gaggeeffamuu hin qabu waan nama jechisiisuu miti. Waanuma haasa'amaa jiruuf hin kaase isa kana kan caalu inni guddaan garuu sagantaan iftaaraa affeerraa irbaataa muummicha ministeera keenyaan gaggeeffamaa jiru kan milkaa'ee fi namni irra jiran akka lammiitti kan deeggaru ta'uusaa kaasuufani. Kan biraa wanni kaasuu barbaade xumura irratti hordoftoota koo dhimma Heermeellaati. Hundi keessan ni beektu jedheetii yaada, keessumattuu yeroo waraana kaabaatti, yeroo wayyaaneen Itoophiyaa irratti, raayyaa ittisa biyyaa irratti miidhaa geessisteerraa eegalee no more jechuudhaan sagantaa kana finiinsitee itti fufuudhaan qabsoo cimaa taasisaa turte. Biyya Ameerikaa jiraatti, gaazexeessituudha. Sagantaa televezyiinii tokko irratti hirmaataa turte. Yeroo ammaa kanatti egaa hojii ishii irraas akka ari'amte haati ishii dubbattee jirti. Haati Heermeellaa Profeesar Haragawayin Asaffaa sagantaa televezyiyoona Itoophiyaa Sila Hagar jedhamuun beekamu irratti argamuudhaan gaaffiif deebii taasisaniin odeeffannoo kana yoo kennan kanan hordofee daawwattoota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Inni kun egaa sababa maaliitiin hojiirra ari'amtee waan jedhu yoo laallu egaa miseensonni wayyaanee biyya Ameerikaa jiraatan dhiibbaa irratti taasisaniiti petishinii mallatteessuudhaan hojiirra akka baatu taasisaniiru. Sagantaa televezyiyoonaa hojjettus dhaabuudhaaf dirqamtee jirti. Ergasiis egaa iddoo tokkotti koongiraansii keessatti jechaadha baatii 2 qofa hojjechuu dandeessee dhiibbaa taasisuudhaan iddoo kanaas akka baatu taasisaniiru jechuudha. Egaa isaan kun maaliif kana godhu? Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya qabu turanii qondaaltota mootummaa Ameerikaa wajjin, namoota beekamoo sadarkaa adda addaatiin argamu wajjin walitti dhufeenya qabu, maallaqaan wal deeggaru waan ta'eef haala kanaan dhiibbaan taasifamaa jiru ammas itti fufee jira jechuudha. Kun hedduu nama gaddisiisa. Egaa qondaaltonni wayyaanee kan biyya alaatti baqatan ammas addabatanii hin teenye jechuudha. Haala biyya keessa jiruun ammoo egaa dhaga'uun ooltanii wayyaaneen baatii gannaa dhufu keessa waraanaaf qophaa'aa jirti jedhamee wanni himamaas jirus jira. Yeroo muummicha ministeera wajjin hawaasni mari'atettis egaa amma tokko yaadni isaa ka'eera. Waraanaaf qophaa'ama jira taanaan dogoggora sirrii miti, waan kana akka dhaabbatu taasisaa jechuudhaan gorsa kennaniiru muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed. Tarii haala kanaan qophaa'anii akkuma baran tasa waraana banu taanaan kan miidhamu daran kan miidhaan irra ga'uu danda'u isaani. Egaa isa kana isaanuu wallaalu jedhamee yaadamu. Hundumaafuu balleessuudhaaf erga qophaa'anii ammoo waan itti qophaa'an gochuun isaanii hin oolu. Garuu immoo deebiin kennamuuf hammaataa ta'a jedhameeti kan eegamu. Hundumaafuu waan jiru hordofuun, haala jiru beekuun barbaachisaadha jechuufan yaada kana isinii kaase. Egaa daawwattoota koo, hordoftoota koo, odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf like godha, subscribe godha chaanaalii koo kana. Yoo kana gootan namoota biroo biras dhaqqabuu danda'a. Haala salphaa ta'een chaanaaliin kun guddachuus danda'a waan ta'eef kana deeggarsa akka gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.